Hayyee mee walaa barru obboleessa maqaan kee eenyume? Ani maqaa lamaan qaba. Hayyee maqaa lama qabdaa? Marroo fi Jawaar. Marroo fi Jawaar jedhamtu. Mee maal hojiin kee? Biyya neega biyyaaf hin qabsaa biyyaaf hin du'a. Biyya eegda biyyaaf qabsoofta biyyaaf duuta galatoomi. Hayyee mee inni gurraachi kun eenyu maqaan isaa mee eenyu maqaan kee? Taayyee jedhamta? Mee maal hojiin kee? Nafxanyaa jala deemeetiin Oromoo fi Abbaa Warrabsaa oola. Yaa rabbi galatoomillee siiniin jedhu gaa hojii yaraa qabda. Seenaa yaraa qabda. Mee inni kun immoo maal fakkaata? Eenyu maqaan kee? Haayiluun Jaamaa. Haayiluu Addunyaa jechuun sidha? Mee maal hojiin kee? Feesbuuk irra biyya wacaa oola. Facebook irra baatee wacaa oolta? Aangahaa biyya tokkoo taate akkamitti Facebook irra baatee wacaa oolta? Kun qaanii guddaadha. Mee obboleessa isin immoo eenyu maqaan keessan mee? Abbaa Duulaa. Abbaa Duulaa Gammadaa jechuun isinii? Mee maal hojiin keessan? Gorsaa biyyiiti. Ahaa gorsaa Dooktar Abiyyiiti. Mee maal gorsaa ooltu mee? Hattummaa fi Hayyee? soogummaa fi Hayyee? cacibbacibaa. Ahaa aca barbaruu gorsaa oolta? Maal silaa isin xoorataa baatanii turtani maaliif biyya rakkistu amma dhaloota maa rakkistu mee isin warri dhumaa kun eenyu mee dargaggeessa fakkaattu? Hangaasaa jedhama. Okay hangaasaa jedhamtu? Mee maal hojiin keessan? Hojiin koo biyya deemee Oromoo fi Abaa'oo qabsoota Oromoo arrabsaa oola. Kana hojiin kee? Ati diyaaspooraa turte bara kaleessa biyya alaatti galtee har'a akkanatti biyyarra deemtee maqaa sabaa yakkuun sirra hin jiraatu ture. Mee waa maraafuu yaada nuu laattaniif galatooma. Isinillee galatooma.